Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa mata duree kana keessatti gosoota maashin lerningii wajjin ilaalla. Kutaa darbe keessatti maashin lerningii maal akka ta'e eessatti akkam fayyadamuu dandeenyu waliin ilaallee turre. So kutaa kana keessatti immoo gosoota maashin lerningii waliin ilaallaa jechuudha. So jalqabuudhaa fi gosni inni jalqabaa supervised machine learning jedhama. So akkuma maqaa isaa irraa argitanitti supervisioniin jira. So modelii sana namni develop godhu supervision yookaan guidance kennuufii qaba jechuudha. Guidance nuti asirratti haasofnu maalidha? Fakkeenya ga'aa deebii isaa wajjin kennuufii qaba jechuudha classification algorithm keessatti. So akkuma kana maaliin ilaaluu dandeenya? Barsiisaan tokko kilaasii keessatti yeroo barsiisu jalqaba barattootaaf example kenna. Fakkeenya gaafiif deebii ofiisaan hojjetaa jechuudha. So asitti example deebii qabu jechuudha. Supervision jechuudha. Isa booda immoo testi godha. Deebii dhoowwatee qormaata yeroo nu qoru immoo deebii isaa nu dhossee gaaffii nu gaafata. So dhumarratti maal godha barsiisaan? Deebii isa dhossee fi isa barataan itti baase sana wal bira qabee ammana argateera. Mana keessaa ammana argateera jedhee nutti himaa jira. Inni maal jenna? Testing jechuudha. Qormaata sana jechuudha. So classification keessatti yeroo hundaa labeled data nu barbaachisaa jira. Label jechuun deebii yookaan output isaa nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya example kan ta'u yoo kaatanii barreeffamni tokko hate speech qabamoo hate speech hin qabu kan jedhu hojjechuu deemtu yoo ta'e maal barbaachisa? Yeroo modelii keessan train gootanii jechoota yookaan barreeffamoota arrabsoo ta'anii arrabsoodhaa jettanii itti himuu qabdu jechuudha. Kan arrabsoo hin taane immoo arrabsoo miti jettanii itti himtu jechuudha. Bifa kanaan daataa hedduu kumaatamaan erga qopheessitanii modelii keessan train gootu jechuudha. Isa booda jechi haaraa yookaan barreeffamni haaraa yoo dhufe modeliin keessan ofiisaanii kuni jibbiinsa qaba, kuni jibbiinsa hin qabu jedhanii himaa jechuudha. Kun maal jedhama? Supervised learning ni jennu isa kana jechuudha. Supervision jalqaba label gochuu qabna jechuudha. Akkasuma footoo yookaan face recognition namni hojjetu supervised learning hojjeta. Maaliif? Footoo koo kaaftee jalqaba kuni gaaddisaadha. Footoo Abbabee kaaftee kun Abbabeedha jettee itti himta. Isa booda gaaddisaa yeroo biraa yeroo deebi'ee dhufu modeliin kee ofiisaan maal jechuu danda'a? Gaaddisaadha kun Abbabeedha jedhanii himaa jira. So you need a supervision. Supervised learning waan inni jedhameefis kanaa jira. Label data barbaada kan ta'eef. So bifa salphaan akka kanaan ilaaluu dandeessu supervised machine learning suuraa appilii qabna. So maal jennee itti himna? Annotate yookaan label gochuu qabna. Kun appiliidha inni itti himna. Modeliin keenya erga baratee booda fakkii appilii biraa yoo itti ilaanne kuni maali yoo itti hin jenne kuni appiliidha predict gochuu qaba jechuudha. Prediction phase irratti. Prediction phase irratti deebii isaa itti himnu modelii keenyatti ofiisaanidha decisionii kan fudhatu. Garuu jalqaba irratti yeroo leenjifnu modelii keenya yeroo leenjifnu inputii fi labelii kennuufii qabna jechuudha. Supervisioniin jiraachuu qaba. Fakkeenya biraa namni tokko kaanserii qaba moo kaanserii hin qabu? Fakkii X-ray yookaan immoo naamuna dhiiga isaa irratti hundoofne. So jalqaba maal kennuu qabna? Modelii keenya akka baruu fi suuraa X-ray kanii kaanserii qabu, kun kaanserii qabna inni itti himna. Kan kaanserii hin qabne immoo kun kaanserii hin qabnu inni itti himna. Bifa kanaan daataa hedduu erga qopheeffannee modelii keenya barsiifna. Dhukkubsataan haaraan yeroo inni dhufu garuu maal godha modeliin sun ofiisaan? Suuraa haaraa sana fudhateetiti modelii mataa isaa fayyadamuun output isaa nutti himaa jechuudha. Warreen akkasii maal jedhamu? Classification algorithm yookaan immoo supervised learning machine jedhamu jechuudha. So bifa biraa application isaa suuraa adurree fi intinii qabna. So maybe roobootii hojjetaa irra ta'a. So yoo adurreen dhufte adurree kan nutti himu. Yoo sareen dhufte saree kan nutti himu barbaadna. So jalqaba fakkii saree 1000 yoo xiqqaate kan adurree 1000 jira qabaachuu qabna. Adurroota garaagaraa fakkii adda addaan kaa'anii isa booda egalee injifneetii inni akka nutti himu taasisnaa jechuudha. So fakkeenya kanarratti amma fakkii adurrees kasarees ni qabna. So modeliin keenya akka kana baruu erga gooneetii booda san booda modelii sana seebii godhanna. Modelii sana fayyadamnee daataa haaraa yoo dhufe ofiisaan predictionii akka baasu goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf daataa haaraa dhufe amma asirra hin jirtu adurree gurraattii dhufe. So modeliin keenya predict godha output isaa. It's a cat yoo jedhu of course kun adurreedha yoo baasi gaariidha. Modelii gaarii qabna jechuudha. Yoo garuu sareedha modeliin keenya gaarii miti jechuudha. So bifa kanaan warri hojjetaman hundi isaanii supervised learning jedhamu jechuudha.
So kutaan lammaffaan gosi machine learning lammaffaan clustering yookaan immoo unsupervised. Isa jalqabaa irratti supervision jira. Fakkeenya kennuun jira inni. Asirra garuu fakkeenya nuti kenninu jiru. Daataa qofatti kenninee ofii keenii daataa sana giruuppii godhii jennetti jechuudha. Garuu giruuppii meeqa akka uumuu barbaannu itti himuu qabna. So supervision hin jiru jechuudha. Kun maal jedhama? Unsupervised learning jedhama jechuudha. So waannaan yookaan fookasiin gosoota moodeelii akkasii maalidha? Paaternii daataa sana keessa jiru discover gochuu, information extract gochuudha jechuudha. So maybe fakkii kanarraa isinii galuu danda'a. Let's say daataa kana qabdu distribution isaa plot yeroo gootanii so moodeeliin keessanii supervised learning yeroo goonu warra wal fakkaatan bakka tokkotti groupii gochuu barbaada. Fakkeenyaaf kalaree adda addaa jira keessaa gosa sadii jira akkuma ilaaltanii. So warra diddiimaa ta'an bakka tokkotti, warra kana ta'an bakka tokkotti, warra kana immoo bakka tokkotti yoo qoodee unsupervised learning jedhama jechuudha. So gooliin asirratti groupii tokko keessa warri galan warra baay'ee wal fakkaatan yookaan immoo intrasimilariitiin isaanii guddaa warra ta'e jechuudha. So warra wal fakkaatanidha. So bifa kanaan yoo akkasuma godhe moodeliin kun perfectidha jechuudha. Cluster yookaan groupiin uumeera wanna ta'eef jechuudha. So warri kun unsupervised learning jedhamu. Application isaanii yoo ilaalle fakkeenyaaf mee ka'ee kaampaanii t-shirtii oomishu tokkoon banuuf deema. Magaalaa Finfinneetti. So calluma jedhee saayizii isaa biyya alaatti baratame small large excel ምናምን amma fayyadamu maalan godha. Of course data nu barbaada hunduma machine learning yeroo jennu. So heightii fi widthii dargaggeessa Finfinnee keessa jiru hundumaan safara. Isarraa maalan argadha? T-shirtii saayizii isaanii calculate gochuu dandeenya jechuudha. Bifa sanaanii ergan argadhee group gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf erga group gooneeti kun extra small jira, small, middle, large, extra large ergan. So as keessa fakkeenyaaf gabaa keenya yookaan targeetiin keenya kaampaanii amma taanetti t-shirtii baay'ee gurguruudha. So baay'inaanii Excel yoo baay'atate yookaan immoo large baay'atate harka caalu kan oomishna marketii yookaan namni Finfinnee saayiziin isaa kana wanna ta'eef jechuudha. Small immoo percentii kana oomishna. So kanarraa kan ka'e clusteringii fayyadamne groupii uumnaa groupii memberii baay'ee qabuu fi baay'isnee oomishuu dandeenya jechuudha. So application akkasiif clusteringii fayyadamuu dandeenya. Inni sadaffaan reinforcement learning. So kana biology durii keessatti ni yaadattu yaada. Ivan Pavlov's experiment kan jedhamu jaldeessa moo hantuuta barsiisuu jedhee akka isheen hin qaqqabnetti guuboo guddaarra kaa'e. So jalqaba maal gooti? Hantuuti sun ni yaalti, hin kufti, ni yaalti. Isa booda maal goote? Hantuuta miti jaldeessa jechuudha. Jaldeessi suni kaartoonii mana sana keessa jiru warrirra kaa'eetiti muuzii isa qaqqabuu dadhabe sana fuudhee nyaate. So kun gosa learning akkasii maal jedhama? Reinforcement learning. So mistake irraa automatically baraanii jechuudha. So yoo waan gaarii godhe reward argata, yoo balleesse immoo penalized ta'a jechuudha. Architecture isaa bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf roobootiin tokko fooqii raawwii isaan akka inni gadi bu'u barbaadna. So agentiin keenya isaa. So roobootiin kuni actionii fudhata ni deema. Yeroo deemu sana girgiddaa yookaan obstaakilitti yoo buune ta'ee hin kufu jechuudha. Actionii yeroo fudhatu. So yeroo sana maal argata? Rewardii kennina jechuudha. Okay, good. That's a good move. Yoo kufe yookaan blookiitti rukutame immoo maal goona? Rewardii irraa qannasna jechuudha. Maayinisii goona. So actionii sana girgiddaatti bu'u yeroo biraanii dhiisaa jechuudha. Ammoo teebiliitti bu'u akkuma karataa godhaa deema ni bara dhumarratti ofii isaanii waa yaabee waa qabee ol kaasuu gabbuusuu danda'a jechuudha. So gosa akkasii irratti machine learning bifa kanaan yoo design goone reinforcement learning jenna jechuudha. Inni arfaffaan association rule mining jedhama. Maybe salphaatti akka isin ifuu fi supermarketiin biyyoota guddatan keessa jiranii amma stadiumii 2-3 faa ta'uu danda'a. Baay'ee gurguddoodha. Maaliif all wholesale waan ta'eef item hunda waan gurguranii fi guddaadha jechuudha. So balbalaan seentee iddoo kanaa dhuftee waa bitattee immoo itemii biraa iddoo biraa fagoo deemtee dhattee bituu dandeessa. Kun immoo kastamariin dadhabsiisaa jechuudha. So kanarratti maal gochuu dandeenya? Machine learning yookaan gosa association rule mining fayyadamne warra wal fakkaatanii bakka tokko keenya, warra wal fakkaanne adda adda keenya. Wal fakkaatan jechuun daabboo fi daakuu jechuu keenya. Informationii kana isa arganna wanta namni tokko baatee
kan basket transaction sanarraa arganna. Fakkeenyaaf namichi inni jalqaba bitee daabboo fi aannan bitee ba'ee inni ittaanu daabboo, daayiperii, biiraa fi hanqaaquu bitatee ba'ee so kanarraa kaanii warra kamtu yeroo baay'ee wal duukaa gurgurama bitama isa jedhu informationii extract gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf suupermaarkeetii kanarraa maaltu argame nami daayiperii bitu yeroo baay'ee biiraa isin bitaa. So kun coincidence ta'uu danda'a, causality ta'uu danda'a hin beeknu. Kanaafuu maal gochuu dandeenya? Daayiperii fi biiraa bakka takka kaa'uu dandeenya jechaadha. Arrange yeroo kun kanaafuu namni suni bitatee ba'a. Laaptooppii fi maawuzii bakka takka kaa'uu dandeenya jechuudha. So gosoonni kun maal jedhamu? Association rule mining jedhamu. Kutaa irratti tokko isaanii algooritimii dhibbatamaan qabu. Warra basic university keessatti yeroo baay'ee fayyadamuu fi state of the art ta'an tokko ni ilaalla. So ammasittuu nagaan turaa viidiyoo kana hiriyoota keessaniifis qooda nagaan oolaa.